waan ani irraa eegaluun beeku nagaan hundaa dursaatii akkam fayyaa keeti jirtamoon jirtu nama dhiba dhugaa rabbiiti garuu wanta akkasii nama mudatee beekaa laata ababaa ko ati dhuguma abaaboo kootiim an kanan siin jedhu namni akkamiin deemsa laf kiiloomeetiraa 20 hin caallee fi osoo waliin argii waggaa tokko tura namni soo kana dhaga'e maaluma jedha laata anis xalayaa kana sii barreessuuf wanti na kakaase bara 2004 ture ji'a fulbaanaa keessa yeroo kutaa 10ffaa barannu ati akka carraa fuuldura keenya teessa turte anii fi hiriyoonni dhiiraa 5 taanii dudduuba keessan teenya turre achumaan hiriyoota koo keessaa inni tokko waan sitti dhiyaatuuf anaan immoo waan baay'ee natti bareeddeef xalayaa barreesseen satti kennee kana ababaatti naaf kenniin jedheen ati immoo maaltu si galche jetteeni inni yoo na jaallate maaliif natti hin kennuu jette irraa fuudhuu diddee jenna innumti nattaa kennuu jette anis boriisaa boodattis waameetan osoon si sodaadhuu sitti kenne atis deebistee naaf barreessite abooko yeroo ati naaf deebistu ani dhugaadhan seene dhugaadha achumaan jaalalli keenya hidda baafataa dhufe ati yeroo san bilbila hin qabdu turte garuu dukkaana yookiin suuqii irraa akkasumas namarraa naaf bilbilaa turte abooko ammaan nagaa koo miti dhugaa rabbiiti ishee nuti wal beellamnee guyyaa hundumaa waliin bosona mana keessan garasii isa buraayyuu san keessa waliin teenyu sanatu natti dhaga'ame teessuma na dhowwaa jira jaalala keenya isa bara 2004 san irraanfatte moo maaliif akkas na jalaa calliste abooko jaalala dhugaa mi'ooftuu kan waliin dabarsinee jedha Nugusu Taamiraat. Jaalala dhugaa mi'ooftuu kan wajjin abuuqqannee eegataniin taayaa jaaltu fageenyaan na dhoowwee. Ababaako bareedduuko sin jaalladha ija kootiin si arguu dhabe malee ati akka harmee kee dhukkubeen barumsa kee addaan kuttee dhaga'eera dhugumaadhammoo ani garuu akkumatti beektu barumsa keenya kutaa 10ffaa akkuma waliin xumurreenan anaaf qabxeen irratee jennaan achuma buraayyuuttanii Rift Valley University College damee gullallee deemeen barachaan jira ati immoo kutaa 11ffaatti dabartee jirta abaabooko maaloo dhume jirtutti bilbila koo barbaadinaaf bilbili maaliif garaa kee kutattee teessa ani immoo dhageenyee bardhugaa jaalallee koo ishee jalqabaa waan taateef laphee koorraa baduu didde ta'ee waan isaan wallaale maaloo naaf bilbila daraage bilbila koo hiriyaa koo isa wallaa keessanii sana gaafadhuuti naaf bilbili abooko anammayyuu guyyaa hundaa yeroo an bilbilan hin beekneen naa bilbilamu si manatti fakkaata yeroon kaasu ammoo nama biraadha adaraa jaalalaa ana san jira jedhiiti rakkataa keenya rakkisiiniiti jaalallee kee ganamaa kanaaf jalaa uwwaadhu abooko waanuma feete soorraanfatte isa gaafaniifati laga osoo teenyu bineensi nutti dhufee jennaan baqannee ati sodaatte caalaa koo jettee natti maramte sanirraanfattee laata jaalalli qixxeedha jedhu mitiire na gargaarii kaa abooko egaa waa'ee kee osoo hin taa'ee kompiitaraan barreesseeyyuu hin xumuru guyyaa tokkommoo akka wal arginu abdii gootuun qaba akkasumaan hin hafu mee waanuma fedheefu xumuruun yaalaa daraa kee sagalee kee guyyaa tokko na dhageessisi ababa wanti fedhe yoo ta'e barumsa keen dhiisinii maaloo isuma dhaatii kan bakka yaadanii nama ga'u anis yoo rabbi jedhe barnoota koo bara dhufu nan xumuraatii jabaadhu nagaan ture ijaamaan sin argin iddooma jirtutti nagaan naaf jiraadhu baay'een si yaada sin jaalladha tole jaalallee kee caalaa guddataati naannoo Finfinnee magaalaa Buraayyuurraa jaalallee koo Ababaa Warquutii fi Buraayyuutti kan argamtuuf dhumarratti sirba Abdii Nuuressaa garaanoo si malee didee kan jedhu si affeereera nagaatti.
namni yeroo wal jaallatee bultii jaarratee bultii isaa diigee qoba jiraatu akkamiin waan akkasii raawwataa jedhee namatti murteessa ture. Har'a garuu anumti mataan koo sirraa gargar ba'ee qobaa koo jiraachuu eegale. Wanti namaan jedhan nama ga'uunsaa nama ajaa'ibu. Baacaa akkatti wal barree yeroo akkamii akka waliin dabarsinii fi nama akkamii akkan ta'e sirriitti beektanatti fakkaata. Silattuu namni ani nama gadheedhaa ofiin hin jedhu. Garuu of jechuuf miti. Dhugumatti ani siif nama gaariin ture. Baay'een si jaalladha. Baay'een si kabaja. Jecha keerraa tarkaanfii tokkoon deemuun ture. Ati garuu kana naa hubachuu hin dandeenye. Baacaa ni yaadatta. Hiriyoota keetu akka nuti wal barree waliin jiraannu kan taasise. Yeroo sanatti dhugaadha. Bultii jaarrachuuf fedhii guddaan qaba. Akkan si argeen abbaa manaa koo taata jedhee yaaduu baadhus turtii yeroo dheeraa booddee walitti dhufeenyi keenya gaafa cimu gaaffii jaalalaa naa dhiyeessiteen suuta gara jaalalaatti seenne. Yeroo sana jaalallati naaf qabdu adda. Yeroo sanatti wanta tinaaf hin goone hin jiru. Nan yaadadha. Otoo nani waa'ee wal fuudhuu yaadeen qubeellaa harkaa bittee gara roobee dhufte gaafa nani yaadeen ati haadha manaa kootii jettee qubeellaa sana qubatti na keesse. Miira natti dhaga'ame yeroof akkattan ibsuun beeku. Sin jaalladha. Garuu wal fuudhuu keenyaaf akkasitti daftee murteessita jedhee yaadeen beeku. Nannees nan gammadees. Jaalalaa nan simadhe. Achi hojiidhaan jijjiiramee akka magaalaa Adaamaa dhufu ta'e. Achiis maatii kootti jaarsummaa ergine anifati wal fudhanne gara mana keenyaatti galle. Yeroo anifati wal hammannee karaarra deemnu. Yeroo bakkeewwan bashannanaa garagaraa waliin deemnu. Yeroon bakka hojii deemu amman taaksii qabadhutti sana gaggeessitu. Maal kana qofa. Waan baay'ee gaafa laalu dhugumatti anifati. Gargar baana jedhee namni yaadu jira natti hin fakkaatu. Icciitiin gola keenyaa garuu goluma keenyatti hafe. Duubaan gaafa silaalan nama namaaf yaadu. Nama gaarii fakkaata. Keessi kee garuu summiidha. Otoon hin barbaadinan sirraa adda ba'e. Amala kee waan hin dandeenyeef qofa. Nama biratti na hammattee, na jajjee, na sossobdee yeroo manatti gallu maaliif uffata akkasii uffattee? Rifeensi mataa keetii maaliif kana fakkaate? Wantumtati naan hin jenne hin jiru. Sana mara danda'ee jiraadheera. Inni kanaafu gaafa mindaa fudhadhee galu mindaa koorraa qarshii tokko toon hir'atinan dabarsee sitti laadha. Ati garuu kan kee mindaa baankii keessee yeroo nani si gaafadhu manatti ni ijaarraa naan jetta. Kan kootti immoo mana keessatti fayyadamna. Utuu ati hin beekin qarshii tokko haadha kootiif illee kennee hin beeku. Isayyuu yeroo maatiin koo mana keenya dhufan fuulli kee walitti sun ture ana nyaachuuf kaata. Isaanis amala kee waan beekaniif mana koon dhufani. Maatii koorraa addaan ba'ee obbolaa koorraa fagaadhee si qofa filadhee si waliinan jiraachuu eegale. Lakkii namichi kun siif hin ta'u amalli isaa gaarii miti. Atu akkamitti jiraattaa osoo naan jedhaniin lakkii takkanitti gale akkam godheen irraa adda ba'a jedheen obse. Booddee garuu baaca. Waan ati kootee oomiyyuun dagadhu. Namni bara baraan biyya lafaa kanarra hin jiraatu hundumtuun darba. Ati garuu akka wanti martuu darbuun beektu. Kanaaf fakkaata ga'a. Na dhoksitee maqaa obboleessa keetiin mana bareedaa isaa ijaarte. Kaafan dhaga'u nanni. Miirri qarshiin ati kaa'aa turtee kaafan siin jedhu nan balleessinaan jette. Karaan siif na cite. Akkasis ta'e garuu sirraa addaan baane. Tarii rakkooleen anaa fi si gidduu jiran ni furamuu jedhee yaadeen jaarsummaa sitti waase. Ati garuu nama deebi'uun turre. Ammas waan biraa. Ammas badii biraa. Akkasitti yoon itti fufee jireenya koo boriitiif sodaachisaadha jedhee murteessee sirraa adda ba'e. Erga waan hundumtuu raawwatee aniifati gargar baane jaalalli sitti cimee fakkaata. Na rakkisuu eegalte. Baaca ammeeshaa kee tokko fudhadhee manaan baane. Kan kussiif dhiisiitiin deeme. Yoo bara baraan itti jiraatta ta'e si haa fayyadu. An kunoo akka haaraattiin jiraachuu jira. Umaas immoo rakkanne. Rabbiif galannaa ta'u. Kana booddee garuu bilbiltees namas natti ergitee nagaa koo nan jeeqin. Kana booddee an si wajjin jiraachuun barbaadu. Sin barbaadu sirba jedhu si affeereera. Fayyaa ta'e. Haadha manaa kee durii Haannaadha. Magaalaa Adaamaarraa. Abbaa manaa koo kanan baay'ee jaallachaa turee fi amma garuu san barbaanne baacaadhaaf. Araara keetiin fedhuu jaalala keetuufee akka shankooraatti
adalchisiitu beekna yoo balleessaa malee bu'aa tokkoon qabdu kakadde deemi sin barbaadu an sin barbaadu deeman sin barbaadu an sin barbaadu an si kuufee sin barbaadu an sin barbaadu deeman sin barbaadu an sin barbaadu an si kuufee sin beeraadhaan fadhee. Haga'u nagaan koo kan jaalala yeroo mara suuraan kina fuunduraan badu an hundumaa caalaa sin jaalladha. Nuurii wayiteen iddoo barnoota kootii gara maatii keenyaa galu gabaas ta'e bakka bashannanaa kan deemu si waliin qofa. Keessi koo yoon akkasitti si wajjin deemu sirriitti na gammada. Namni nun beekne immoo maal ijoolleen kun yeroo maraa kan wal faana deemtu jedhanii nu taajjabu. Jaalala akkanaa anumaaf situ qabamoo obbolaa mara laata lakkii keenya adda ta'uun oolu. Ammas kana caalaa rabbiin umrii dheeresse jaalala nuuf haa dabalu. Wayita hedduu kan na duraa hin banne yeroon gara barnoota kootii deemu mara kana tanga buufata konkolaataa na geggeessitu sanadha. Nuurii keenya bubbaan nagaa galti nagaa siif haa ta'u hamtuun sin argeen. Yoomuu maatii keenya keessatti kanan akka jaboo jaalladhu obboleettii koo godina Baalee aanaa Agaarfaatti argamtu Nuuriyaa Huseenii fi obboleessa kee Layyin Huseeni koolejii barnoota barsiisota Roobeerra. Dira pitana aborra matine gada mesayo kaisati umamne gara hadatenya bati sagaltenye tiru hadatenya waiti borafanne harma hadatenya wan farakaluine obboleeyyan tana waldaban obsine akka tasaa ta'e wal barree fedha rabbii taanaan bultii ijaarrachuuf carraa arganne. Abbaa manaa koo kanan baay'ee jaalladhuu fi kabajaa ture ammallee kanan ilaalchisaaf qabu gaarii ta'e Habtaamuudhaaf. Habtish akkam fayyaa keeti? Ani galanni rabbiif haa ta'u fayyaa kooti. Gaafa cidha keenya yaadatte yoo ta'e ani fi ati bakka namoonni baay'een jiranitti akkana jaallattu. Anis akkan si jaalladhu rakkoo fi gidiraa keessatti yeroo marayyuu si cinaa akkan dhaabadhu atis na biraa akkan dhabamne waadaa gallee gaa'ela keenya jaarranne. Gaa'elli keenyas dagaagee waggaa 5 jaalalaan mana keenya ho'ifannee jiraanne. Waggaa 5 booddee garuu walii galee jiraachuu hin dandeenye. Habtaamu badinatiin irratti hojjettee fi balleessaan ati jireenya koo keessatti anarra geessifte baay'ee na miidheera. Keessattuu gaa'ela keessatti akkamittiin namni wal sobaa haadhaaf abbaa manaa jechuun qaama tokko an akkasitti yaada. Ati garuu anaan dhoksitee waan baay'ee hojjechaa turteetta. Sagaraa maallaqaa dhiisi. Otoo nan hin beekin maqaa obboleessa keetiin maqaa firoottan keetiin manaa fi konkolaataa bitte otoo nan quban qabaatiin. Sun hunduu ta'u jedheensi waliin jiraachuu filadhe. Yeroo namni oduu akkasii natti odeessu anaafis gargar baasuu fi jedhee waan yaaduuf dabalataan immoo waadaa aniifate rabbii fi nama fuulduratti walii gallee akkan garaa jabaadhee sirraa adda ba'u waan na gochuu dadhabeef. Habtaamu har'as garuu sin jaalladha. Turtii waggaa 5 keessatti ilma tokko qabna. Ilmi keenya kun immoo jaalala haadhaa fi abbaa amma ta'e tokko argate erga niifate gargar baanee garuu ana waliin qofa jiraachuuf dirqame. Badin irratti hojjette waan baay'ee na gaddisiiseef akkati ija mucaa koos argituun barbaanne. Amma garuu mucaan koo abbaa koo wajjin walitti na fidee jedhee waan na cinqaa jiruuf atis mucaa kee akka dubbiftuun si eeyyame. Habtaamu gargar baanee erga waggaa 2 turree booddee badii kee amantee dhiifa manaaf godhee soma waliin jiraachuun barbaada. Ilmoo keenya waliin guddifannaa naan jette. Keessi koo gubatus badinatiin irratti hojjette boqonnaan dhoowus ilma koo tokkichaaf jedhee dhiifaman sii godha. Inni guddaan namni balleessaa isaa amanee ofitti fudhatee qalbii isaa jijjiirrachuudha. Badinati kana duran irratti raawwatte irraan deebi'amu taanaan ani saadha manaa keeti. Jaalalli namaa dhiisa
jaalalli balleessaa namarratti hin shalaqu waan ta'eef ani immoo jaalala dhugaadhaan si jaalladha waan ta'eef badii keessana hundumaa si dhiisii waliin jiraachuudhaaf qophaa'eera. Yeroon ija koo akkatiin argine ani si arguun barbaadu weetan siin jedhu si jibbee osoo hin taane wanta tinarratti hojjette waan garaa koo na bobeesseef ani hamtuu miti duris na beekta. Kanaafuu dhuguma keessi kee jijjiiramee garaa keetii balleessaa kee amantee dhiifama na gaafatte taanaan har'as ulaan koo siif banaadha. Dhiifama siif godheera. Walloluu keenyatti namoonni baay'een gaddaniiru. Namoonni baay'eenis gammadaniiru. Kanaafuu gaa'ila Rabbii haa ta'uu jedhee fedha isaatiin ijaare balleessaa keetiin qofan diiguunis dhiifama sii godheera. Sin jaalladha. Sirba Geetaachoo Hayilamaariyaam badii kee amantee dhiifama gaafadhu jedhu si affeereera. Sin jaalladha abbaa manaa koo nagaatti. Haadha warraa keetii saaseedha. Magaalaa Finfinneerraa abbaa manaa koo abtaamuudhaaf. Obbo Dadeebii guyyaa darbe laayii kan wal darbaate gaafachuu malee badii kee amantee yoo isheen seenaa dhiifamatti godhaa kiyya lafaa garaa badii kee amantee yoo isheen seenaa dhiifamatti godhaa kiyya lafaa garaa. Haga'u nagaan koo bakkumatti jirtutti harmee koo sin irraanfadheen yookiin sin dagadheen miti. Ani yoomiyyuu garaan ittiin sin irraanfadhuun qabu. Haadha koo kan kee akkas jedhee ibsuudhaaf jechan argadhu. Osoon dadhabeen ji'a 9 guutuu garaatti na baattee na deessee ijoollummaa kootii hanga ammaatti gargaarsa tinaaf goote hin dagatamu. Harmee iddoo abbaatti abbaa. Iddoo haadhaatti haadha, iddoo obbolaatti obbolaa, iddoo firaattis fira naaf taate ofii beeloftee anan na nyaachifte akka qilleensaa oliif gad fiigde sadarkaan ammarra jiruun na geesse. Homaa miti harmee koo dukkanni dheeratus bari'uunsaan oluu jedha Oromoon. Harmee koo baraaf murtuttee gad jedhanii dabarsuu jedhu mitiire. Harmee koo Waaqayyo umurii kee naaf dheeressu kophummaanis sitti hin dhaga'amiin anis si fayyaada. Garuu humna kootu naaf baasuu dide malee borus taanaan yoomiyyuu gatii dadhabbii kee otoon hin baasin Waaqayyo maanan godhin. Yoo Waaqayyo jedhe immoo barumsa koo bara 2006 kanatti xumuree nan dhufa. Dhaamsi koos karaa dambalii jaalalaa si haa ga'u jedheen siif barreessa. Mucaa kee yuunivarsiitii Adaamaa damee Asallaatti argamu barataa Yoonaas Tafarraati. Haadha koo godina Horroo Guduruu Wallaggaatti kan argamtu Ruusii Tolasaatiif. Araraafa mutti daayidaayaa rakkarte.